Guyyaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan bunnoo waa beekote. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Labsiin lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaan guutuu Oromiyaa keessatti itti fufuun gabaafamee jira. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti dargaggoon tokko waraana mootummaatiin ajjeefamuus odeeffannee jirra. Magaalaa Naqamteetti wal waraansi loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuu maddeen keenya gabaasan. Oduu keenya biyya alaatiin manni murtii addaa Paakistaan muummicha ministeeraa biyyattii duraanii hidhaa waggaa 10 adabuun odeeffamaa jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Labsiin lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaan guutummaa Oromiyaa keessatti itti fufuun gabaafamee jira. Sirna garboomsaa uummata Oromoo irraa buqqisuuf qabsoo hidhannoo geggeeffamaa jiruun alatti diddaa uummata waamuun sirnicha kokkee qabuu kan jalqabe qeerroon bilisummaa Oromoo labsii lagannaa gabaa fi uggura geejjibaa marsaa lammaffaa baatii kana keessa waameen jalqabbiin isaa gaarii ta'uu koreen qeerroo bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Ingaddaa amajjii 28 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee hojiitti kan eegalame waggaa ta'u kaleessa barii Oromiyaa bakkoota hedduutti sochiin geejjibaa dhaabbachuun suuqiiwwan hedduunis cufamanii jiru. Haaluma kanaan godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii keessatti sochiin kamiyyuu guutummaatti dhaabbachuun suuqiiwwan kan cufaman waggaa ta'u aanicha keessatti guyyaa kaleessaa hiriirri mormii gaggeeffamuusaas gabaasuun keenya ni yaadatama. Uggurrii fi lagannaan gabaa kun lixa shaggar aanota akka Buna Gindabarat, Kaachisii, Adaa Bargaa, Meettaa Walqixxee, Meettaa Roobii, Daandii fi Ejersa Lafoo keessatti hojiirra kan oole waggaa ta'u Ba'aa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti baankii dabalatee suuqiiwwan cufamuun konkolaataanis daandiirra dhaabbatee jiraachuun odeeffameera. Ba'aa shaggar aanaa Dugdaa magaalaa Maqaa irraa daandii Adaamaa geessu irratti sochii konkolaataa kan hin jirre waggaa ta'u suuqiiwwan magaalichaa cufamuun akkasumas daandii Ariitii Adaamaa Finfinnee geessu irratti sochiin dhaabbatee jira jechuun maddeen keenya nuuf himaniiru. Gama biraatiin hiriirri mormii guyyaa kaleessaa bakkoota muraasatti eegale babal'achuun guyyaa irraa godina Salaalee bakkoota tokko tokkotti gaggeeffamaa ooleera. Uummanni sagalee isaa dhageessisuun sirna amma biyya bulchaa jiru balaaleffachuun fedhii bilisummaaf qabu mul'isee jira. Qaamoleen nageenyaa mootummaa mormii uummataa dho'ee kana dura dhaabbachuuf yaalaa kan turan waggaa ta'u namoota hidhaa jiraachuus maddi keenya nuuf eere jira. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti dargaggoon tokko waraana mootummaan ajjeefamuun himame. Uummanni Oromoo erga kolonii Habashootaa jalatti kufee kaasee qe'een isaa nagaa dhabuun hanga har'aatti ajjechaan seera hin qabne irratti raawwatamaa jira. Ilmaan Oromoo baraanii mootummaa Oromootii ofiin jedhu keessumaa impaayiritti harka galfatanii jiranitti duuti Oromoo irraa kan hin dhaabbannee fi keessattuu bara Oromummaa isaatii yakkamee itti ajjeefamudha. Guyyaa dheengaddaa jechuun amajjii 28 bara 2024 godina Matakkal aanaa Dibaat ganda Gaaleessaa Noonnoo Jajjaba Gissaa jedhamutti dargaggoo siyaasa hin beeknee fi hojii dhuunfaa isaa carraaqqatu kan maqaan isaa Kaaffaloo Tolosaa jedhamu reebicha Amaarratti geggeessaniin booda osoo hin turin lubbuun isaa darbuu jiraattonni himaniiru. Akka uummanni aanichaa jiranitti uummata nagaa ajjeesuun isaanii kun karoora isaan ittiin Oromoo lafarraa balleessuuf karoorfatanii jiran waan ta'eef mana ciisanii duurraa waan qabaniin ofirraa qolachuu qabna jechuun dhaammataa jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa naamusa waraanaa cabsuun meeshaalee uummati isaan itti kenne uummatatti deebisuun ittiin ajjeesaa jiru. Ajjechaan yeroo ammaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru kun immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa jabaachuun hojii idilee loltoonni mootummaa guyyaatti hojjetan ta'ee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun himamee jira. Mootummaan ani badhaadhina jedhee of waamu yakkoota namoomaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiruun namoota saalaan osoo hin foo'in duguggaa sanyii irratti geggeessuun ajjeesanii bineensa nyaachisuu ibiddaan gubuu fi gochoota fokkisaa albeen nama qaluun qorqalbii hawaasichaa miidhaa jiru. Haaluma kanaanis godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii ganda suphee Unkujjaa jedhamu keessatti amajjii 27 bara 2024 nama umuriin isaa ganna 40 ta'e obbo Agumaa Asfaw jedhamu
Halkan keessaa toora sa'aatii afuritti waraanni maafiyaa PP mana isaatti olitti seenuun rasaasa itti roobsanii ajjeesuun baramee jira. Akka jiraattonni jedhanitti obbo Agumaan yakka isa ajjeesuu hojjetee utuu hin taane ilma Oromoo ta'ee dhalachuu isaa qofaaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun otoo maatiin isaa hin ajjeesinaa jedhanii bo'anii gara jabinaan iraarfama guddaa irraan ga'uun ajjeesuun himanii jiru. Namni ajjeefame kun nama hojii mataa isaa hojjechuun maatii isaa jiraachisu malee dhaabbilee siyaasaa fi garee siyaasaa kamiinuu waliin kan waliin beekne jechuun jiraattonni dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu dadhabee hawaasa waraanichi keessaa dhalatu gogsuu sagantaa jedhu baafatee hojiitti hiikaa jira. Kanaanis daguggaa sanyii dhaabbilee namoomaa duraa dhokate hojjechuun Oromoo balleessaa jira. Magaalaa Naqamteetti wal waraansi loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamuu maddeen keenya gabaasan. Guyyaa irraa waaree booda wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamuu maddeen keenya bakkicha irraa bahaa jiran ifoomsanii jiru. Oggura geejjibaa fi dinagdee kaa'ame deeggaruuf qeerroo bilisummaa Oromoof tumsaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa seenuun loltoota mootummaa namoota goolaa turan aleeluun isaan facaasuu maddeen keenya himaniiru. Wal waraansi loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamu kan itti fufee hoggaa ta'u mootummaan Itoophiyaa marii araaraa addaan citee akka itti fufuuf waamicha marsaa sadaffaa taasisee jira. Haa ta'u malee gama waraana bilisummaa Oromootiin waa'ee waamicha araaraa taasifame kanaa wanti jedhame hin jiru. Manni murtii addaa Paakistaan muummicha ministeeraa biyyattii duraanii hidhaa waggaa 10 adabuun himamee jira. Manni murtii addaa Paakistaan muummicha ministeeraa duraanii biyyattii kan ta'an Imraan Khan hidhaa waggaa 10 akka adabaman murteessuun dhagahamee jira. Imraan Khan murtee kana kan fudhatan balleessaa iccitii biyyattii baasuun erga himatamanii irratti mirkanaa'een booda jedhamee jira. Imraan Khan iccitii fonqolchi mootummaa deeggarsa biyya tokkootiin isaan irratti raawwatamuuf akka jiru ambaasaadarri isaanii tokko itti himan uummataaf ifa gochuu isaaniitis jedhamee jira. Kana malees Imraan Khan bara aangoo isaanii malaanattummaa raawwachuun qabeenya biyyattii faayidaa mataa isaaniif oolfataniiru jedhamuun himanni irratti banamee falmiirra turaniiru. Haaluma kanaan manni murtii addaa biyya Paakistaan balleessaa muummichi ministeeraa kun raawwate ilaaluun erga mirkaneessee booda hidhaa waggaa 10 adabuu beeksisee jira. Imraan Khan deeggartoota hedduu kan qaban hoggaa ta'u murtii isaa irratti raawwate kanaaf biyyattiin fincila keessummeessuu malti jedhamaa jira. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Gama biraatiin gaaffii fi yaada qabaattan karaa lakkoofsa teelegiraamii iskiriina gubbaatti mul'atuutiin nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.